Akkam jirtu fayyaa keessanii ani katamaa dheeressaati Oromoo Scholar YouTube irraati. Egaa har'ammoo kutaa baay'ee barbaachisaa ta'een walitti deebinee irrachaadha. Kutaa kana keessatti class and object kan jedhu bifa baay'ee bareedaa ta'een bifa baay'ee salphaa ta'een isiniif ibsuu yaalachaadha. Egaa kutaa kana keessatti kilaasiin maal akka ta'ee fi objektiin maal akka ta'e haala salphaadhaan akkasiin hubattanii abdiin qabachaadha. Egaa kana keessatti kilaasii yoo ilaalle jechaadha. Kilaasii irraa yoo jalqabne kilaasiin maal akka ta'ee fi hiikkaan isaa yookiin immoo definiishiniin isaa maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Kanaafi akkuma asirraa ilaaltanii Java is object oriented dha. Everything works using class and object kan jennu jechaadha. Java is object oriented or object based dha jennee kaasnee turre jechaadha yeroo darbee kutaa jalqabaa keessatti. Kanaaf sana duuba deebitanii ilaaluu dandeessu jechaadha. Garuu kan nuti ilaallu kilaasiin maal akka ta'ee fi objektii immoo kilaasii irraa akkamitti akka kireet gochuu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Egaa asumarraa asirraatti akka ilaalaa jirtanii jechaadha. Kutaa kana keessatti kilaasiin maal akka ta'e yoo ilaallu kilaasii is a blueprint or a template or a design for creating object. It is a blueprint or template or a design or something a model jechuudha dandeenya jechaadha. Kilaas gaafa jennu blueprintidha yookiin immoo design ta'e tokkodha jechaadha. Waan qabatamaatti kan memory keessa hin jirre yookiin qabatamaatti store ta'uu kan hin dandeenye yookiin immoo waan ijaan arginu isarraatii kan objektii tokko create gochuu dandeenyu jechuu dandeenya jechaadha. Kanaaf blueprintidha yookiin template yookiin immoo designidha jechaadha. Designii kan irraatii objektii ta'e create goonu jechaadha. Kanaaf it is a template or a blueprint or design or something models for creating an object jennee kan define goonudha jechaadha. Kanaaf kilaasiin haala kanaan jechaadha kan inni itti define ta'u. Kan biraa it defines properties or field and the function or method for the object kan jennudha jechaadha. Kanaafi property define kan godhu yookiin immoo field yookiin programming keessatti variable jennee kan waamnu jechaadha. Variable kan define godhu fi function yookiin immoo behavior yookiin method kan jennu kan define godhu kilaasiidha jechaadha. Kanaafi kan inni define godhu objectiveidha jechaadha. Objectivein immoo kana fayyadama jechaadha. Isa define ta'e kana define kan ta'e kana functionii methodii variable yookiin property field isa jennu kana isa define ta'e kilaasiidhaan objektiin immoo isa kana fayyadama jechaadha. Kanaaf define godha malee store gochuu hin danda'u jechaadha. Designiin keenya yookiin kilaasiin keenya define godhaa fi jechaadha objektiin immoo kana fudhateetu store godha yookiin immoo actual value assign godha jechaadha warra kanaafi. Kanaafi kilaasiin haala kanaan kan inni define ta'u jechaadha. Kanaaf fakkeenya kanarraa yoo ilaalle jechaadha. Fakkeenyaaf kilaas kaariin kilaasii yoo ta'e dizaayinii ta'edha yoo ta'e yookiin immoo moodela kaarii ta'e yoo ta'e yookiin waan akka blueprintii yoo ta'e kana keessatti wantoonni define ta'anii jiru jechaadha. Inni jalqabaa fieldiidha kan define ta'e string kelleridha. Void drive kan jedhu kuni methodidha jechaadha. Isheen kuni method yoo taatu inni kun immoo variableidha jechaadha. Kanaafi variable kana define godhee jira jechaadha. Class kaariin kun jechaadha. Car designiin kuni wantoota kana define kan godhu sababiin isaa maaliifi objektii nuti kanarraati create goonu wantoota kana waan fayyadamuufidha booda jechaadha. Kanaafi objektiifidha kan inni define godhu yookiin immoo objektiin akka inni warra kana fayyadamuuf kan inni define godhu jechaadha. Kanaafi kana keessatti fiildii yookiin variable yookiin property kan jennuu fi methodii kan jennu kilaasii kana keessatti define ta'u jechaadha. Isa booda objektiin keenya immoo kana fayyadama jechaadha. Warra asitti define ta'an jechaadha. Kanaaf egaa asitti kanarraati syntax kanarraa kan hubannu kilaasiin bifa kanaanidha jechaadha kan inni barreeffamu. Kilaas kaar jennee isa booda as keessatti kilaasii keessatti kan nuti barreessinu curly brace kana keessatti kan nuti barreessinu methodii ta'uu danda'a, variable ta'uu danda'a, constructorii tokko ta'uus danda'a jechaadha.
Kanaafi kanarra dhaabbanneeti gaa kan nuti kilaasii kanarra dhaabbanneeti jechaadha kan nuti objectii biraa kan nuti create goonu jechaadha actual kaarii kan fakkaatu jechaadha. Kanaafi gara objectiitti dhufnee yoo ilaalle immoo gara objectiitti dhufnee yoo ilaalle object is instance of the class jenna jechaadha. Instance real instance of the class dha yookiin immoo wanta qabatamaa kilaasii irraati create goonu maal jenna object jennee jechaadha kan nuti waamnu waan qabatamaa lafarra jiru design sanarraati kan nuti tolchinu yookiin immoo kan nuti hojjennu maal jedhama object jenneeti waamnu jechaadha. Real entity waan lafa kanarra jiru qabatamaatti kan nuti create goonu class irraati object jenneeti waamnu jechaadha. Objectiin waan qabatamaadha. Inni suni garuu classiin garuu design dha jechaadha. Kanaafi design tokko irraati objectii uumuu kan dandeenyudha jechaadha. Objectii uumuu kan dandeenyudha jechaadha. Kanaafi it represents real world entity jedha. Waan qabatamaa lafarra jiru namadha yoo ta'e waan qabatamaa nama maqaa qabu property garaagaraa kan qabu maal akka hojjetu gahee hojii isaa duukaa kan nuti define goonu objectii fayyadamne jechaadha. Kanaafi objectoota kana immoo kan define godhu I mean property kana immoo kan define godhu class jedhamee dabarreerra jechaadha. Kanaafi it represents real world entity jenneeti kan nuti waamnu jechaadha. Makiinaadha yoo ta'e makiinaa yookiin kaariidha yoo ta'e kaariin kuni waan qabatamaa lafarra jirudha waan ta'eef waan qabatamaa lafarra jiru kana dizaayinii irraati kan nuti uumnu maqaan isaa objectiidha jechaadha. Kanaafi it represents real world entity jenneeti waamnu jechaadha. Waan qabatamaa lafarra jiru kana bakka bu'uu kan danda'u objectiidha jechaadha. Kanaaf it represents real world entity jenneeti kan nuti waamnu jechaadha. So it is created by new keyword jechaadha. Objectii irraati class irraa jechaadha. Class irraati objectii tokko create gochuu yoo barbaanne objectii tokko create gochuu yoo barbaanne wanti nuti fayyadamnu maalidha? Wanti nuti fayyadamnu new keyword jechaadha. Ishee kana new n small w jechaadha. Ishee kana gaafa keyword kana gaafa fayyadamnu maal jechuu keenyadha? Objectii create gochaa jirra jechaadha class irraati. Kanaafi objectii baay'ee kilaasii irraati uumuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf kilaasii asirraati kilaas kaarii tokko yoo qabaanne kilaasii kanarraa kaarii kanarraati actual kaarii gosa baay'ee hojjechuu dandeenya yookiin immoo uumuu dandeenya jechaadha. Akkuma dizaayinii tokkorraati wantoota qabatamaa lafarra jiran hedduu isaanii uumuu akka dandeenyu yookiin immoo hojjechuu akka dandeenyu akkasumas illee qabatamatti objectii baay'ee kilaasii tokkorraati yookiin dizaayinii tokkorraati waan qabatamaa lafarra jiru kan akka qabatama makiinaa tokko waan qabatama property mataasaa qabuu fi methodii mataasaa qabu uumuu dandeenya jechaadha. Kanaafi waan class can create many object kan nuti jennuuf jechaadha. Class tokkorraati objectii baay'ee uumuu dandeenya jechaadha. Kanaaf egaa asirraati objectii gaafa uumnu bifa kanaanidha jechaadha. Syntaxii bifa kanaan kan nuti uumnu kaarii irraati fakkeenyaaf akkuma sila yeroo fudhanne jechaadha. Akkuma sila akka fakkeenyaatti fudhanne kaar kilaasiidha. Kaar kilaasii kana keessa objectii fi I mean variable fi yookiin field kan jennuu fi metodiin define ta'ee jira as keessatti jechaadha. Isa kana fayyadama jechaadha objectiin keenya. Kanaafi asirraati kaarii tokko yoo uumuu barbaanne actual entity yookiin immoo real entity tokko uumuu yoo barbaanne bifa kanaanidha jechaadha. Kana yeroo waamnu kana yeroo barreessinu objectii ta'e create goonirra jechaadha. Kanaafi asirratti egaa car my car kan jennu kana keessatti referaansii ta'e tokko kan objectii kaarii ta'e store gochuu danda'u uumneerra jechaadha. Asitti car my car kan jennu kaariin kuni maalidha? Maqaa kilaasii sanaati jechaadha. Maqaa dizaayinii sanaati. Isheen kun garuu referaansii jechaadha. Referaansii maqaa kaar jedhamu sana actual car entity sana store gochuu danda'u stack memory keessatti jechuudha. Isheen kun new dha. New garuu gaafa call goonu yookiin immoo new kana gaafa barreessinu kaarii objectii kaarii tokko create gochaa jirra jechaadha. Heap memory keessatti. Kanaafi mycar.clear gaafa jennu isheen kun field dha. Field kilaasii keessatti kilaas kaarii keessatti sila define goonidha jechaadha. Kanaaf asirratti mycar.clear gaafa jennu ishee kana referaansii kana fayyadamne dootii kana fayyadamne clearii kana gaafa call goonu jechaadha. Gaafa call goonu isa kana initialize goone
maqaa kaarii ta'e tokko kalariin isaa red ta'e create gochaa jirra jechaadha stack memory keessatti I mean heap memory keessatti fakkeenyaaf kuni stack memory yoo ta'e kuni stack memory yoo ta'e my car reference as keessa yoo jiraate my car reference yoo jiraate jechaadha asitti fakkeenyaaf my car reference yoo jiraate inni kuni kan inni point godhu asitti objecti real entity objecti dha jechaadha asitti real entity dha real entity kun objecti dha jechaadha as keessa objecti jira jechaadha isheen kun objecti dha objectiin kuni inni store ta'uu as keessatti dha jechaadha heap memory keessatti dha jechaadha kana heap memory yoo jenne isa kanammoo isa gamana kana jiru kanammoo stack memory jenna jechaadha kanaafi asitti egaa my cariin kuni kan inni point godhu kan inni refer godhu jechaadha objecti isa kanadha jechaadha objectiin kuni already maal jenneerra ready dha jenneerra jechaadha ready carii coloriin isaa red ta'e tokko uumnee jirra jechaadha objecti actual entity carii sirrii ta'e yookiin carii qabatamaa lafarra jiru kana uumnee jirra jechaadha kan inni nuti uumne immoo maal fayyadamneeti new keyword fayyadamneeti jechaadha ishee kana jechaadha new keyword fayyadamneeti jechaadha so dhifa manaa godhaa barreeffamni koo asitti maawuzii fayyadameetiin kana barreessaa jiru waan ta'eef so asirraati egaa bifa kanaan kan nuti create goonu jechaadha objecti kanaafi my car kan jettu kuni reference dha yeroo baay'ee jechaadha bifa technical ta'eetiin gaafa ilaallu yeroo baay'ee asitti my car kan jedhu kana car my car kan jedhu kana yeroo baay'ee akka objectiittidha kan nuti consider goonu jechaadha sababiin isaa salphisnee waamuun my car jennee salphisnee it refers to it is an object jechuutu salphata jechaadha instead of saying it refers to the actual object stored in the heap memory jechuu keenyarra it is an object yoo jenne salphata jechaadha sababiin isaa jecha baay'ee haasa'urra jecha tokkoon ibsuu keenyatu salphata waan ta'eefidha garuu technically this is a reference but when we use this new we are going to creating the actual object that represents the real world entity kan nuti jennuuf jechaadha kanaaf egaa asitti isheen kun adreesii dha jechaadha reference yookiin adreesii bakka itti objectiin keenya store ta'udha jechaadha fakkeenyaaf objectiin kuni object kaariin kuni coloriin isaa red kan ta'e memory adreesii fakkeenyaaf x something for example 0ff kana keessatti fakkeenyaaf memory adreesii kana fakkaatu tokko yoo qabaate akka fakkeenyaatti jechaadha egaa inni kuni my referencing kuni kan inni store godhu kana dha jechaadha kana store godha jechaadha kanaafi asirratti egaa new fayyadamneeti kan nuti objectii create goonu jechaadha isa booda my car.color kan jedhu kuni coloriin kuni maalidha variable dha jechaadha yookiin immoo field class keessatti define ta'edha jechaadha objectiin kan inni fayyadamu kana dha jechaadha kana fayyadama jechaadha define kan ta'e sana class keessatti kan define ta'e sana fayyadama jechaadha isa booda name garaagaraa assign gochuu dandeenya yookiin immoo colorii assign gochuu dandeenya property makiinaan qabu tokko define gochuu dandeenya asitti jechaadha as keessatti jechaadha class kana keessatti kanaaf egaa bifa kanaan jechaadha meetodii immoo call gaafa goonu yookiin immoo meetodii keenya bakka sanaatii fayyadamuu kan barbaannu yoo ta'e kilaasii yookiin blueprintii kilaasii sana keessaa kilaas kaarii sana keessaa fayyadamuu kan barbaannu yoo ta'e bifa kanaan jechaadha kan nuti waamnu reference.drive kan jedhu jechaadha kanaafi bifa kana fayyadamneeti kan nuti objectii create gochuu dandeenyu objectii baay'ee create gochuu dandeenya asirraati kanarra car my car one car my car two jenne new car objecti baay'ee create gochuu dandeenya jechaadha asirraati kanaafi my car kun it refers to more than one reference can refers to the same object or single object jechuulee dandeenya jechaadha yookiin referensiin keenya gosti garaagaraa lama sadii objecti gosa tokko refer gochuu danda'a jechaadha asitti kanaafi asirraati kana hubachuutu nurra jiraata jechaadha gaafan siniin jedhu asitti objectiin referensiin tokko objectii gosa tokko refer gochuu akkamitti danda'a kan jedhuu fi fakkeenyaaf asitti yoon fudhadhee fakkeenyaaf objectiin tokko as jira fakkeenyaaf objectiin tokko yoo as jiraate referensiin lama sadii yookiin my car 1 my car 2 my car 3 kan jennu jechaadha reference 1 reference 2 reference 3 kan jennu they will refers to or they will reference to the same object kan jennuuf jechaadha kanaaf yeroo kana my car 1 my car 2 kan jennu object
objectii miti jechaadha. Asitti kan isin hubachuu qabdan technically they are not actual objects. They refers to the actual object technically jechaadha. Bifa biraatiin akka hubachuu hin qabne isinitti immoo barbaada jechaadha asirratti. Kanaaf egaa real life keessatti think of class as a blueprint for house yookiin immoo dhugaa qabatama addunyaa kanarra jiru yoo bifa kilaasii fi objektiidhaan mul'isu yoo barbaanne class is a blueprint for house yookiin immoo dizaayinii mana ta'e tokko gaafa hojjennu kuni dizaayinii jechaadha. Dizaayinii manaati. Dizaayinii manaa yoo ta'e jechaadha. Dizaayinii manaa kuni maal jedhama? Kilaasiidha jechaadha. Kanaaf kilaasii kanarraati immoo objektii baay'ee uumuu dandeenya. Objektii actual entity yookiin qabatamatti waan lafa kanarra jiru kilaasii sana kan fakkaatu jechaadha. Waan baay'ee hojjechuu dandeenya jechaadha. Objektii baay'ee uumuu dandeenya jechaadha. Kanaaf objektiin immoo from each house we can build different kind of objectives kan nuti jennuuf jechaadha. Objektii baay'ee uumuu dandeenya jechaadha. Kanaaf objektii fi kilaasiin garaagarummaan isaanii inni qabatamaan kanadha jechaadha. Similarly asirratti jechaadha akka fakkeenyaatti yoo ilaalle class is a student. Studentiin fakkeenyaa fi dizaayinii studentii ta'e tokko yookiin dizaayinii studentii qabu tokko yoo qabaanne akka kilaasiitti jechaadha. Akka kilaasiitti kanarraati immoo objektii qabatama studentii ta'e waan baay'ee qabaachuu dandeenya jechaadha. Dachaasa kan ta'e, Amiinaa kan ta'e, Johoon kan ta'e, maqaa sirrii kan qabuu fi yookiin immoo property kan qabu property qabatama memory keessatti store ta'uu danda'u fi wantoota garaagaraa yookiin field kan jennu kana jechaadha. Kan store ta'uu danda'u memory keessatti property akkasii kan qabu objektii baay'ee kilaasii kanarraa hojjechuu dandeenya jechaadha. Kanaaf kan store kan create godhuu yookiin immoo kana kan define gochuu danda'u objektiif kan define gochuu danda'u kilaasiidha jechaadha. Kilaasii kanarraati kilaasii kana keessatti objektiidhaaf kan ta'u waan baay'ee define gochuu dandeenya jechaadha. Waan metodii ta'uu danda'a, waan akka fiildii yookiin immoo property ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf wantoota kana define gochuu dandeenya jechaadha. Isa booda actual objectii fayyadamne immoo property kanaaf maqaa sirrii yookiin immoo fiildii sanaaf wantoota barbaachisoo value ta'e assign gochuu dandeenya jechaadha. Warri kun fakkeenyaaf value'dha. Value for name kan jedhudha jechaadha. Warri kun value'dha that are initialized for the field that are defined already in the class kan jennudha jechaadha. Kanaaf kanarraati hubannaa bareedaa akkasiin argattan abdiin qaba jechaadha. Kilaasii fi objektiin garaagarummaan isaanii kanadha jechaadha. Kilaasiin dizaayiniidha. Objektiin immoo the real world entity dha jechaadha. That can be created from the design or what we call the class jechuudha. Kanaaf kilaasii tokkorraati immoo objektii baay'ee create gochuu dandeenya jechaadha. Kan nuti objektii create gochuu dandeenyu immoo new keyword fayyadamne jechaadha. New keyword kana fayyadamne objektii baay'ee kilaasii tokkorraati hojjechuu dandeenya yookiin create gochuu dandeenya jechaadha. Kanaaf kilaasiin kan define godhu property waan akka variable jennuu fi kanneen akka metodii garaagaraa define gochuu danda'a jechaadha. Kanarra dhaabbatee immoo objektiin keenya wantoota kilaasii keessatti define ta'an fayyadamuu danda'a jechaadha. Kanaaf kanarraa hubannaa bareedaa akkasiin argattan abdiin qaba. Galatooma ulfaadhaan isiniin jedha.